Ardipithecus kan umrii waggaa miiliyoona 4.4 qabu ragaa qorannoon mirkanaa'edha. The Middle Awash team had discovered a new and ancient hominid, one that predated Lucy by more than 1 million years. Gareen arkeolojistoota giddu galeessa Awaashitti qorachaa ture hamba hominid umrii dheeraa qabuu fi Lucy ka waggaa miiliyoona 1 dursu argate. Lakkoofsa Awurooppaa fulbaana bara 1994 argannoo isaanii kanas barruun Nature jedhamu irratti moggaasa Ardipithecus ramidus jedhuun addunyaaf beeksisan. Culture sooressa biyyi kun namtiyyuu addanatti dhalate kan jedhan jiru. Origin of humanity jedhu miti. Waan afaan dubbatooma namaa immoo baay'ee kan baruu nu barbaachisu biyya kana keessa jira. Ayyuun John Reederii fi Joseph Maakibee jedhaman sanyiif madda dhala namaa irratti qorannoo bara dheeraaf adeemsisaniin maddi dhala namaa hundinuu Afrikaa akka ta'ee fi dhalli namaa Afrikaa irraa ka'ee gara addunyaatti akka godaane dhugaa ba'aniiru. Hayyuuwwan Swiidinii fi Jarman bakka uumamaa fi tamsa'ina dhala namaa erga qorataniin booda dhugaan bira ga'an dhalli namaa bifaa fi ejjennoo haarawaa qabateen waggoota 100 fi 71 durarraa eegalee Afrikaa keessa jiraachaa akka turee fi waggoota 52 durarraa eegalee gara Awurooppaa fi Eeshiyaatti godaanee jiraachuu akka jalqabeedha. Sanyiin dhala namaa ammayyaa Homo sapiens jedhamuudhaan beekamu bakki dhaloota isaa ardii Afrikaa akka ta'e qorattoonni bal'inaan xiinxalaniiru. Hayyoonni iddaa fi sanyii dhala namaa haala adda addaatiin qoodanii kan qoratan yoo ta'u isaan keessaas ragaan kan mirkaneesse 3dha. Isaanis sanyii Kush warra hangafa Afrikaa, sanyii Mongoloid warra Afrikaa irraa gara Eeshiyaatti godaananii fi sanyii Ayiriyaans warra Afrikaa irraa Awurooppaatti godaanan jedhamanii beekamu. Dhalli namaa jalqabam bifisaa